Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaa dhuftanii an Dr. Bilboo Caalati arragaa akkuma mata duree irratti argitanii mata duree baay'ee barbaachisaa tokko irrattan baroomsa qabadhee dhufe innis gaa akkuma kana dura karaa fuula TikTok kiyyaa akkasumas karaa Telegiraamaa gaafachaa turtan waa'ee saayizii qaama saalaa dhiiratii fi akkasumas immoo qorichoota qaama saalaa dhiiraa guddisan jedhanii nuufi milleedhaa miidhaan qorichoota qaama saalaa guddisan kanaa maalinni qorichoonni kana eessatti argama qorichoonni kunan akkamiiti kan jedhanii kanarrattan walumaa galatti waan hubannoof ta'u tokko qabadhee dhufeen jira. Kanumaaf isinis warri YouTube chaanaalii kiyya haaraa taatan baga nagaa dhuftanii anaa dhufu jenne YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan maatii naa ta'a. Kallattumaan gara mata duree guyyaa irraa qabadhee dhufeettan darbaa. Yeroo baay'ee dargaggoonni waa'ee qoricha qaama saalaa guddisuu kana baay'ee concerned ta'u akkasumas immoo waa'ee saayizii qaama saalaa isaanii baay'ee concerned ta'u sanumarraa ka'anii qaamni saalaa dhiiraa kiyya xinnaadha jedhanii yeroo adda addaa qoricha adda addaa gaafatu akkasumas immoo qorichoota saayinsiidhaan seeranii mirkanaa'an irree yeroo isaan bitatanii too dibatan ni dhageenya. Isumarratti har'a waan tokko ibsa gochuuf dhufe jechuudha. Tokkoffaa qaama saalaa dhiiraa akkamitti guddata? Qaamni saalaa dhiiraa haala kamiin guddata? Kan jedhurraa jalqabuun gaariidha. Qaamni saalaa dhiiraa kan inni guddatu uumamaan guddata. Ofii isaatiin guddata jechuudha. Qorichoota maal osoo hin taane ofii isaatiin sababa hormoonitiin kan inni guddatu. Ilmoon dhiiraa tokko dhalattee gaafa guyyaa waggaa 13 gaafa ga'uu jalqabdu sababa hormoonii testosteroon jedhamuun qaamni saalaa dhiiraa isaa guddachuu jalqabu. Waggaa 13 haga waggaa 18tti qaamni saalaa dhiira tokko inni guddataa jechuudha. Guddatee adalti saayizii gaha. 18 haga 21 gaafa ga'u immoo guddachuu kana dhaabaa jechuudha. 18 gaafa 21 haga ga'u guddachuu kanatu dhaabataa jechuudha. Zaatis naachuraal waan uumamaati kuni. Waggaa 21 gaafa darbu ilmoon dhiiraa tokko 21 gaafa darbu qaamni saalaa dhiiraa isaa hin guddatu. Homaan hin guddatu. Qorichisa guddisuus hin jiru. Ofuma isaa amma waggaa 21 sanitti guddatee too dhaabata malee waggaa sanii booda yookaan waggaa 21 booda haalli itti qaamni saalaa dhiiraa guddatu hin jiru jechuudha. Kanaaf guddinni qaama saalaa dhiiraa uumamaan sababa hormoonii testosteroon jedhamuun kan guddate yoo ta'u waggaa 21 booda guddinni qaama saalaa sun inni dhaabata jechuudha. Kanaaf guddinni saalaa qaamni saalaa haara kanaan kan inni guddatu. Itti aansee qaamni saalaa saayiziin sirrii meeqaa an jedhullee beekuun barbaachisaadha. Sababni isaas waa'ee saayizii kanaafidha. Waa'ee qorichoota adda addaa kana kan gaafatamaa ture jechuudha. Dhiironni hedduun qaamni saalaa isaanii baay'ee xinnaa akka ta'etti yaadu. Baay'ee xinnaa akka ta'etti yaadu. Kanumaaf qorannoon tokkollee kan waa'ee saayizii qaama saalaa dhiiraa kanarratti kan godhameen jira. Anillee isa sanillee ragaasaa sheerisiniifan godha. Qorannoon bara 2015 taasifame tokko dhiirota 15,521 15,521 dhiirota amma kanaati irratti ogeessa fayyaatiin saayiziin qaama saalaa isaanii mijar ta'ee ilaalamee jira jechuudha. Saayiziin qaama isaanii ogeessa fayyaatiin qaamni saalaa dhaabatee jechuudha. Irreekti yeroo ta'ee jirutti qaamni saalaa isaanii safaramee giddugaleessan meeqa ta'ee 13.24 seentimeetira ta'e. Saayiziin isaa giddugaleessan dhiirota 15,521 irratti 13.24 seentimeetira ta'e. Saayiziin qaama saalaa dhiiraa giddugaleessi immoo 13.11 jechuudha. 13.11 seentimeetiridha yeroo dhaabatee jirutti. Kanaaf dhiironni ilaalaman kun almost hundi isaaniitu saayiziin qaama saalaa isaanii giddugaleessa jechuudha. Kan giddugaleessate jechuudha. Kanaaf garuu immoo yoo ragaa ammas tokko fudhatamu kanuma keessaa yookaan saayizii isaanii normaal saayizii ta'ee giddugaleessa ta'ee naannoo 26 naannoo dhiirota 26 akka qaamni saalaa dhiiraa isaanii xinnaa ta'etti yaadu jechuudha. Akka qaamni saalaa xinnaa ta'eetii fi qaamni saalaa isaanii yookaan immoo xiqqaa ta'eetti yaadu jechuudha. Kanaaf qaamni saalaa inni averejidhaan qaamni saalaa dheerinni qaama saalaa giddugaleessan naannoo seentimeetira 13.11 yeroo ta'u furdinni isaa immoo furdinni yookaan immoo teeknasii isaa naannoo 11.66 seentimeetiraati jechuudha. Giddugaleessan qorannoo kanarraa.
Normaal saayiziinis tooruma kana jechuudhaan qorannoo 13.24 kan immoo average jedhamee beekamu 13.1 seentimeetira jechuudha. Kanaaf dhiironni hedduun waa'ee saayizii qaama saalaa isaanii dhiphatan qaamni saalaa isaanii normaal saayiziidha. Normaal saayiziidha. Kanaaf under condition akkamii jalatti immoo qaamni saalaa dhiiraa tokko nama tokko xinnaadha yookaan immoo standardiidhaa gad yookaan xinnaadhaan jedhamu yoomii kan jedhullee beekuun barbaachisaadha. Qaamni saalaa dhiiraa xinnaadha kan jedhamu yoo seentimeetira 7.6 gadi ta'e dhaabate seentimeetira 7.6 gadi yoo ta'e adaltii ta'e jechuudha. Adaltii ta'e seentimeetira 7.6 gadi yoo ta'e qaamni saalaa dhiiraa sun gadi xinnaadha jedhama jechuudha yookaan immoo maayikiroopiinas jedhama. Inni akkanaa hammamii baay'ee xinnaadha. Parsantii meeqa? Surprisingly very low. Parsantii 0.6. Kana jechuun nama 1,000 keessa nama 6 irratti wanti kun mul'ata jechuudha. Nama 6 irratti wanti kun mul'ata. Garuu immoo qaamni saalaa kiyya xinnaadhaan jiru akkan dura isiniin jedhe kana naannoo parsantii 26ti. Kana jechuun nama 100 keessa nama 1,000 keessa nama 6 irratti wantichi kan mul'atu kan waan sannan qabeedhee yaadu immoo nama 100 keessaa nama 26 nama 1,000 keessaa gaafa baastan nama naannoo 260 ta'a jechuudha. Namni naannoo 260 qaamni koo xinnaadha. Garuu qaamni isaa xinnaa ta'e nama naannoo 6ti nama 1,000 keessa. Have you seen the difference? Garaagarummaa jiru. Kanaaf assumptionidha jechuudha. Assumptionidha. Kanaaf almost dhiironni hundi amma jechuun danda'amutti qaamni saalaa isaanii furdinaan isaa ta'u dheerinaan isaa ta'u normaal saayiziidha jechuudha. Keessattuu dargaggoonni yaaddoo kana keessaa bahuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf naan viidiyoo kana har'a qabadhee dhufe. Kanatti aansee gaafileen ka'aa ture maal inni waan qaama saalaa dhiiraa guddisu qorichoota qaama saalaa dhiiraa guddisu nutti himaa hin jiru qorichi akkasii. Qorichi qaama saalaa dhiiraa guddisu hin jiru. Saayinsii sirriidhaan saayinsii international textbook irratti wanni barraa'e hin jiru. Saayinsii beekamtii seeraa biyyoolessaa qabu kan akka WHO, CDC fi dhaabbileen biraa. Saayinsiin qorichi qaama saalaa dhiiraa guddisuuf ajajamu hin jiru. Inumaayyuu qorichoota kireemii adda addaatiin qophaa'an akka Titaanjelii, Maaksimaan maal kireemota adda addaa kan jedhaman oomisha nyaatati jedhamanii kan karaa gurguramaa turan. FDA'n dhaabbanni to'annoo qorichaaf nyaataa yeroo itti dhorkerree hin jira jechuudha. Maaliifini qorichoonni kun tokkoffaa oomisha nyaataa qofa miti kontentii qorichaa tokko keessaa qaba garuu immoo kan hin mirkanoofnedha. Kanaaf qorichi qaama saalaa dhiiraa guddisuudhaaf hanga ammaatitti saayinsiidhaan mirkanaa'ee qaama saalaa dhiiraa ni guddisa jedhamee mirkanaa'ee hin jiru jechuudha. Hin jiru. So kanaaf wanti qorichi qaama saalaa dhiiraa ni guddisa jedhamee saayinsii amanamaadhaan saayinsii beekamtii dhaabbilee fayyaa beekamtii seeraa qabaniin mirkanaa'ee hin jiru jechuudha. Kan jiru tarii qorichoota sanyii rakkoo ka'uu qaama saalaatiif ajajaman kan akka sildenaafiilii, taadalaafiilii kan akkas jedhaman sanyiiwwan qorichoota sildenaafiiliiti. Isaan immoo saayinsii qaama saalaa dhiiraa hin dabalani. Isaan rakkoo ka'uu qaama saalaa dhiirota qabaniif ajajamu jechuudha. Kanaaf in general qorichi qaama saalaa dhiiraa guddisuuf ajajamu hin jiru. Qorichoonni akkasii hin jiru. Kanaaf dargaggoonni keenya waan hin taane irratti maallaqa ofiis balleessuu hin qabanii. Yaadanis waan faayidaa hin qabne waan hin barbaachifne irratti sammuu isaanii balleessuu hin qaban jechuudha. Maaliifini ammas qorannoon biraallee kan waa'ee saayizii qaama saalaa dhiiratii wal qabate sexual satisfaction dabalaa kan jirurree akkasitti warri yaadan jiru. Garuu sexual satisfaction addatti dabalan jiru. Saayiziin qaama saalaa dhiiraa guddatee xiqqaatee saatuma effeektii hanga asmaraan qabu jechuudha. Garuu akkuma dura isiniin jedhe dhiironni qaamni saalaa isaanii xiqqaadha kiyya jedhanii yaadan hedduun isaanii qaamni saalaa isaanii normaal saayiziidha jechuudha. Normaal saayiziidha jechuudha. Kanaaf qaamni saalaa dhiiraa xinnaadha kan jedhamu akkuma dura isiniin jedhe naannoo seentimeetira 7.6 gadi yoo ta'e dhaabbatee otoo jiru irreekti ta'e 7.6 seentimeetira gadi waggaa ta'e qaamni saalaa dhiiraa sun xinnaadha jedhama. Sanarraan kan hafe hedduun isaanii normaalidha jechuudha. Qaamni saalaa immoo dhiiraa 7.6 seentimeetira gadi ta'e baay'ee xinnaadha jechuudha. Kanaaf waan akkasii kana dhiironni dhiphachuun qabanii kanuma isinitti mufan dhufe
fayyataa warri YouTube chaanaalii keenya haaraa taatan ammas irra deebi'ee YouTube chaanaalii kiyya subscribe godhaa akkasumas immoo viidiyoo kana like gochuudhaan nu jajjabeessaa jechuun barbaada fayyataa.